Namni tokko jireenya itti gaafatamaa yookiin immoo jireenya sirna qabu, jireenya ija qabu, jireenya bu'aa qabu jiraachuudhaa fi waan sadii waliin madaalsifatee adeemutu irra jira. Inni jalqabaa time management jechuudha. Qabeenyi ilmoo namaa inni guddaan yeroodha. Inni jalqabaa yeroo ofii attamittiin manage godhatu jechuudha. Yeroon akka qilleensaati. Qabuun baay'ee rakkisaadha. Manage gochuun baay'ee rakkisaadha. Sukkuumuun baay'ee rakkisaadha. Qabanii baankii galfachuun hin danda'amu. Qabanii saaxinii keessa kaa'achuun hin danda'amu. Yeroon hin dhufaa, yeroon hin darba. Yoo ittiin hojjetamuudhaa baate deebi'ee hin dhufu. Namni yeroo isaa sirriitti itti waa'ee ba'uu beeke qabeenya isaa isa guddaa horate yookiin immoo itti waa'ee ba'ee jechuudha. Inni lammaffaanii jireenya itti gaafatamaa jiraachuudhaa fi karooraaf akeeka qabaachuudha. Namni karooran qabu yoo ta'e hireensaa warra karoora qaban duukaa bu'uudha. Yookiin immoo hireensaa warra karoora qaban jala jiraachuudha. Namoonni baay'een karoora malee jiraatu. Karoora jireenyaa hin qaban. Action plan yookiin immoo pilaanii jireenyaa hin qaban. Addunyaa kanarraa namoota biliyoona 7tu jira. Namoota biliyoona 7 keessaa parsantii 3 gadi duwwaatu pilaanii jireenya isaaniitii qaba. Inni sadaffaan immoo karoora sanaa sirriitti itti waa'ee ba'u iddoodhaan ga'u execution, implementation and execution isa jechuudha. Namoonni karoora qabaachuu duwwaa hin ga'aa miti. Karoora sana immoo disipiliiniidhaan yookiin immoo itti gaafatamaan, naamusaan, iggitaan galma ga'achuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya keessan keessatti jireenya itti gaafatamummaa qabu, jireenya sirna qabu, jireenya naamusa qabu, jireenya kaayyoodhaaf akeeka karooraaf karaa isaa beeku qabaannee jiraachuudhaaf wanti kun sadan murteessaadha jechuudha. Time management, action plan, implementation and execution. Kun sadan yeroo isaa walitti hidhaman jireenyi namaa itti gaafatamummaa guutuudhaan jireenya guutuu jiraachuu dandeenya jechuudha.